Arkaanaa fi shuruuxa soomaa. Arkaanni soomaa meeqa maaliidha? Akkasuma shuruuxni soomaas meeqa maaliidha? Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa sirriitti qabadhaa. Sooma keessaniif sirriitti isin barbaachisa. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. As-salaatu was-salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Arkaanaa fi shuruuxa soomaa. Arkaanni soomaa meeqa? Shuruuxni soomaas meeqa? Arkaanni soomaa dalagaalee soomni fudhatama argachuudhaaf dirqama guutamanii argamuu qabanidha. Yoo isaan hin argamin ta'e soomni keenya fudhatama hin argannedha jechuudha. Arkaanni soomaa lama. Dirqamaan sooma keenya keessatti kan argamuu qabu waa lama. Tokkoffaan niyyaadha. Niyyaa jechuun maali? Namni soomu qalbii isaatiin soomuu yaaduudha. Waan biraatii miti. Niyyaa jechuun bakka waan addaa wanta addaa waan dhibaa wayitii miti. Niyyaan maalidha? Namni tokko akka soomuu hedu yookaan akka soomuudhaaf deemaa jiru qalbii isaatiin yaadu. Fakkeenya yeroo obboroo ka'eetiin nyaatu kana maaliif deemaa jira? Nyaata obboroo nyaatutu itti tole moo wayis maali laata? Qalbii isaa keessa maal yaaduu qaba? Guyyaa boruu kana soomuu edaa jedhee yaaduu qaba. Yoom niyyatanii akkamiin niyyatanii ka jedhuufi yeroo niyyatanii tokkoffaa yeroo jiini ramadaanaa jalqaba seenu ji'a kana guutuu ni sooma jedhanii niyyatu. Lammaffaa ammoo niyyaa khaasii jedhanii ni kana. Ka duraan niyyaa aammii jedhanii kan lammaffaa kun niyyaa khaasii jedhama. Kana jechuun maalidha? Guyyaa ramadaanaa hunda hadha yoo soomuu hede obboroo san maaliin niyyata? Halkan galgala san maaliin niyyata? Boruu inshaallah ni sooma jedheetiin qalbii isaatiin yaada. Akkanatti niyyatuu qabnaa jechuudha. Lammaffaan of qabuudha yookaan al-imsaaku jedhama afaan arabiffaatiin. An-niyyatu wal-imsaak. Imsaaka jechuun of qabuu jechuudha. Of qabuu jechuun akkamii? Wantoota sooma namaa balleessan hundarraa of qabuudha. Waan shari'aan sooma balleessa jedhee ibsetu jira. Waan shari'aan barsiisetu jira. Wantoota shari'aan sooma balleessanii wantoonni sunniin jedheetiin ibse maal gochuu qaba? Irraa fagaatuu qaba, irraa of qabuu qaba jechuudha. Soomni keenya fudhatama argachuudhaaf wantoonni kunniin dirqamatti jiraatuu qabanii. Roga yookaan koornarii isaa jedhamanii ilaalamu wantoonni lamaan kunniin. Nama soomu keessatti wanti koornariin wantoota lamaan kanniinii jechuudha. Inni sadaffaa inni ittaanu shuruuxa soomaati. Shuruuxa soomaa jechuun maalidha? Ulaagaalee soomaa jechuudha. Ulaagaaleen soomaa wantoota soomni keenya fudhatama argachuudhaaf jalqabatti guutnee argamuu qabnudha. Wantootni soomni keenya akka fudhatamaniif jalqaba guutnee argamuu qabnu waa jaha. Shuruuxni soomaa jaha jechuudha. Tokkoffaan islaamummaa qabaachuu. Namni soomu sun muslima ta'u. Kaafirri osoo ka soomuuti. Aboo soomni keessan kun barnamatti tolaa jedheetiin osoo ka soomuuti soomni isaa fudhatama hin qabu. Maa jennaan Rabbiin maal jedhaa? Waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuuraa. Warra kaafiraa dalagaa isaa Rabbi daaraa bubbeen isa fuute kawwata kan hin fayyanne isa goonee jedha. Sababa kanaaf islaamummaa qabaachuun dirqama dalagaan fudhatama argachuuf. Lammaffaan aqlii qabaachuu. Maraattuun osoo ka soomuuti fudhatama hin qabu. Maa jennaan fudhatama argachuudhaaf dalagaan tokko maal qabaachuu qaba? Niyyaa qabaachuu qaba. Maraattuun ammoo aqlee waan hin qabneef jecha yookaan sammuu itti yaadu waan hin qabneef jecha niyyaa fidatee hin danda'u. Sababa kanaaf soomni isaas fudhatama hin qabaatu jechuudha. Inni sadaffaan dubartii heydii fi nifaasii irra kan hin jirre ta'uudha. Dubartiin takka heydii yookaan dhiiga marsaa laguu akkasuma nifaasii dhiiga daataa yookaan dhiiga dahuumsaa dubartiin akkana yoo taate soomni isii fudhatama hin qabu. Soomni isii fudhatama qabaachuudhaaf yeroo pireedii yookaan ammoo heydii irra hin jirree fi yeroo dhiiga daataa irra hin jirre ta'uu qabdii jechuudha. Inni afuraffaan nama imala irra hin jirre ta'uudha. Nama imala irra hin jirre ta'uudha. Namni imala irra jiru soomni isarratti dirqamaa miti. Namni imala irra jiru soomni isarratti dirqamaa miti. Sooma san furuu yookaan cabsuu ni danda'a. Guyyaa san sooma san dhiisuu ni danda'a. Imala ka jedhamu kiiloomeetira 80 ol ka ta'e jedhanii ulamaa'iin as ol namni imala irra jiru soomni isarratti dirqamaa miti. Ka imala irra hin jirre ta'uu qabaa jechuudha. Inni shanaffaan soomuu kan danda'u ta'u. Soomuu kan danda'u. Namni soomuu hin dandeenye tokko namni soomuu hin dandeenye fakkeenya sababa dhibeetiif sababa maanguddummaatiif wantoota akkanaatiif jecha osoo namni akkana haala kanaan jiru soomni isarratti dirqamaa miti guyyaa san dhiisuu ni danda'a jechuudha. Inni jaaffaa fi inni xumuraa umrii buluugaa gahuudha. Daa'imni tokko ka umrii buluugaa hin gahin soomni isarratti dirqamaa miti. Garuu osoo soome soomni isaanii ta'a. Waggaa 7 ol yoo ka soomu ta'e soomni isaanii ta'a. Garuu
umrii buluugaa yoo hin ga'inii soomni isarra dirqamaa miti. Soomni isarra dirqama ka ta'u umrii buluugaa yookaan waggaa 15 ol yoo gaheedha jechuudha. Waggaa 15 illee guutuun dirqamaa miti. Wanti ilaalamu maalidha? Mallattoolee buluuga ittiin gahan wantoota jedhamantu jiru. Wantoota sanniin guuttatee argamu. Fakkeenya qaama saalaa irratti rifeensi bahuu, waggaa 15 gahuu, wantoota akkanaa kan yookaan isparmii yookaan maneeyyii arguu halkan fakkeenya rafeetiin wanti akkasii itti dhufu. Daa'ima akkasii yoo ta'e maal gochuu qabaa? Soomni isarra dirqama ta'eera jechuudha. Akkasii shuruuxa soomaa kan jedhaman wantoota kanneen fakkaatu. Ayitiin hubattan jedheetiin yaada barnoota diiniidhaa haala bareedaa barattan kanaan barachuudhaaf yuutuubii Mushaahid Fillah jedhu kana sabskiraayib gootanii tiiktook irratti Mushaahid Fillah kan jedhu fooloo gochuudhaan teelegiraam irratti Abduu Islaam Apoloojis kan jedhu jooyin godhaatiin hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.